uummata bararuuf jennee waliigaltee nagaa argachuuf murteessinee jedhan aangaa'onni humnoota TPLF. Kunis yeroo jalqabaa ka TPLF ibsa kennan eegii mootummaa Itoophiyaa eegii mootummaa federaalaa waliin waliigaltee argaan qaamoleen lamaan torban sadeen dura waraan deemaa ture karaa nagaan furmaata itti tolchuu fi waliigaltee argaan Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaayee fi Getaachoo Radaa ibsa kennaniin mootummaa Eertiraa badiin himatan akkaataa marii kanaaf adeeman Jeneraal Tsaadiqaan akkanaan himu. توجه مكادس بتعم أزكى عزوقنا نهزب كم كله خلزين خلوا لولا دي ما ترى بايرة كسافة سرقاو متكيني رتسون دندني رجع دفنا أشي أججان جدو جلا لما كان رت مريت كايون كينيا أمة برارو توقبا ولي قلت له كاسر أبو تاسفني لولانا لا أمة بيلا ركوبا في ويرتو تعالى نماجرو برارو قبنا جنة كانه كان قبني تمريف كان ديفني gaafachi geenyu atattamaan meeshaan keessan hiikkachuu qabdu yaada jedhu qabatanii dhufan sa'aatii 24 keessa meeshaa gurguddoo sa'aatii 72 keessa immoo meeshaalee waraanaa xixiqqoo lafa kaa'aa jedhan akkasumas waraana keessan kaampii galchaa yaada jedhutu dhiyaate kunis rakkoo jabaa fide. Akkaatum kanaanii fedhii isaanii hundi galmaan ga'uu dhabanii sijoo kataa'e waliigaltee dhukaas dhaabuu irra gahuu dubbatan faayidaa waliigaltee kana jedhanii akkanaan ibsan. كابتن سجاتات تحد عبي هجر على إثيوبيا أتياتو كابزر لعلولاو هم نجاف عقمر له حد عبي سجايزي. bu'aa waliigaltee kana keessaa tokko waliigalteen kun haadha Itoophiyaan keessa seente keessaa akka baatu carraa ni uuma rakkoon siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessa mudate nuunis kan miidhudha faayidaan nu buuse immoo yoo laallee sababaanis ta'e akka tasaa diina walitti qabame humna adda diiguu qaba humna sadarkaa Itoophiyaattis ta'e gaanfa Afrikaatti wal ijaare humna jijjiiruu qaba rakkoon uummata Tigraay heera biyyattii jala karaa nagaan akka furmaata argatu humna haala mijeessuu qaba. بسلامة ومنقدر مفتاح زخل كونتات نايم متشاو عقمر له. Jeel Tigraay bakka bu'uuni gara Afrikaa kibbaa imalan keessa tokko ta'an obbo Getaachoo Radaa gamisaaniin waliigalteen nagaa rakkoo Tigraay keessa jiru dabalatee furmaata siyaasaa kennuu fi gargaaraa jedha. Bakka buutonni lamaan dhimkan irratti rakkoon ijoo jidduu seentummaa waraana Eertiraa fi humnoota naannootii jedhan obbo Getaachoon akkan jedha. عبي شبك فترة عبي حماز رو صارت إيرتراي. rakkoo guddaa kan uumuu danda'u waraana Eertiraadha. Tigraay keessas ta'e bakkeewwan birootti sochiin taasisu waliigaltee nagaa raawwatame danquuf ga'ee olaanaa qaba. Affaar keessa milishoota naannoo Amaaraa keessa immoo humna addaa leenjisuuf bal'inaan socho'aa jira. Nagaan Itoophiyaa isaaf homaa miti. Adeemsa nagaa buusuu amma eegalame danquuf waan danda'e gochuurraa duubatti hin deebi'u. Kuni akka rakkoo tokkootti lakkaa'amuu danda'a. Keewwan Oromiyaa rakkoo nageenya jirtu dabalatee weerarii gifiraaf buusaa mudachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaan itaanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajaa Abdannaa magaalaa Finfinnee dabalatee naannoo Oromiyaatti weerarii dhibee buusaa garmalee dabalaa jiraachuu himan. Akkasumas weerarii gifiraa bakkeewwan hongee mudate dabalatee mul'achuu BBC'tti hima. Haal jiruu fi tarkaanfii fudhatamaa jiru akkanaan ibsa. Zalaalem Taaddasaa dubbisa. keessumaa godinaalee gara lixaa jiran Jimma, Iloobbaaboor, Wallaggara, Arfan, Shawaa lixaa, Shawaa bahaa keessatti akkasumas Arsii lixaa keessatti aanaalee tokko tokko keessatti bifa weeraraatiin ka'ee jira jechuudhaan. Wallagga lixaa akka aanolee Qondaalaa jedhaman fa'aa keessa naannoo Beegiifaa dhibeen gifiraa akka malee ka'ee akka jiru natti himanii quba qabdu dhibeen gifiraa kunis ka'ee jira bara kana. Gifirri Wallagga lixaa keessattis ka'ee jiraan godinaalee kan akka Baalee bahaa keessattis Harargee keessattis jira jechuudha. Rakkoon gifiraas. Irrattis kan mul'ate jira. Maaltu irratti hojjetamaa jira yaalii isaa wal qabatee akka Oromiyaatti? Gifira hojii wal qabatee tokko talaalliidhaan ittifama waan ta'eef talaallii idilee cimsuudhaan namooti keessumaa daa'imman waggaa tokko gadi tajaajila talaallii akka isaan fudhatan kan irra darbee immoo naannoo bifa weeraraatiin ka'e kana keessatti immoo ministeera fayyaa wajjin ta'uudhaan talaalliin bifa duulaadhaan talaallii gifiraa akka inni kennamuuf qophiin xumuramaa jira jechuudha. Egaa baay'ee hanqina hongee rakkoo jijjiirama qilleensaa hojii wal qabatee hongeen hin jira iddoo baay'eetti godinaalee amma gara Baalee bahaa kana keessatti Harargee keessatti hongeetu jiraan hanqinni nyaataa fi
gifirri immoo yeroo baay'ee wal qabatee deema waan ta'eef isa wajjiniinis wal qabatee rakkoon jiraan naannoo kanatti tokko nyaata dabalataa akkasumas immoo tajaajila daa'imman hanqina nyaataa qabanii wallaansa isaaniif gochuun qindaa'ee kan hojjetamu godhamaa jiran. Tarii lakkoofsaan ni beektu namoota gifiraan qabaman kana bara kana ol ka'ee jira laata? Baroota darbanirra baay'inaan waliin kaane mul'achuu masaati malee yeroo immoo mul'achuu masaatiin aanaalee adda addaa keessatti keeziin xixiqqoon argameeyyuu gifirri argamnaan nama 10 ol argameennaan akka bifa weeraraatti kan gabaafamu jechuudha. Gara lixaa kana keessa rakkoo nageenyarraa kan ka'e hanqinni qorichaa akka jiru tajaajila ambulaansii akka jiru tarii akka biiroo fayyaa oromiyaatti kana deeggaruuf yookaan furuuf wanti hojjetaa jirtan jira? Amma ammaatti kan keenya dhaabbata fayyaa amaluma isaatiin waraannis jiraate rakkoon jiraate tajaajila hin kennachuudha. Tajaajilli aanaalee akka Qondaalaa keessatti yeroo waraanni walitti bu'iinsi ture almost dhaabbatee tureeraanii yeroo amma immoo deebi'ee tajaajilli jalqabamee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbatee jiru jechuudha. Ogeessi baay'een rakkoo keessa taa'ee miidhama uummata tajaajilaa jira kana wajjin wal qabatee yeroo tokko sababa dhiyeessii hojii wal qabatee dhiyeessiin ciccituun hin jira yeroo tokko haalli karaan cufamuun kanneen adda addaa hojii wal qabatee kun dhugaa naalamnee hin jiraan jechuudhaan haa ta'u malee amma danda'ametti kan uummataa geejjiba uummataa fayyadamuudhaan dhaabbilee kan akka dhaabbata fannoo diimaa fayyadamuudhaan lafa meeshaalee qorichi hin geenye kana akka ga'u karaa adda addaatiin tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan hawaasa bira akka inni ga'u godhamaa jiran baay'ee isaa rakkoo dhiyeessiirraan wajjin irra caalaa kan amma dhibee hedduusaas haa ta'u kan babal'ise sadarkaa uummataatti hojiiwwan hojjetamuu qaban dhibeewwan ittisa kan wajjin wal qabatee koomunitii intervenshinoota adda addaa hojjetaman kun hojjetamuu dadhabuun hin jira yeroo tokko jechuudha. Bakkeewwan dhibeen gifira tammaat keessaa tokko Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa kan hidhattootaan to'atamee jechuun jiraatonni himaniitti eegi gandabree dhibeen kun hammaachuu jiraatan ganda burqa misoomaa BBC'tti kanneen baay'inaan du'an daa'imman ta'uu ibsan. Maal dhufaa jira ollaa keenya kana adeemsa dhibama lama awwaallee biyya tokkotti sa'aatii takka fayyadu haalli nageenyaati kana biyya keenyaa kana waan jiru hospitaalli hundi isaa cufaa jira akkasuma gaamma asoosaa ta'e malee fagaate asoosaa miilaa baay'ee fagaate beekiin amma argaa cufamee jira waan tokko qorichi jiru warri buufataa garuu ni yaa'ee nu keessa jiranii kanaan rakkoon guddaan jira waa'ee busaatii fi waa'ee gibira kanaan nutti hammaate. Akkam isaan godha? Akkanumatti afaan kana hanqa hokkeetti mateessee waa takka nyaatanii hin dhugamu waan dhuyduu hin nyaattuufi afaan kana mateessitee waan takka gadi fudhattu akkasi bakka yeroo baay'ee bakka irra turaa murtii 15 kudaarfee bakka irra turaa kana booda karraa rabbiin deebisee dhuma deebi'aa tukkubee dhimmaas achumaan kutuus hedduu baay'inaan. Warri du'an jettan sun dheengadduma kana du'an jettan nama umurii hagamiiti? Maal kunooti kan du'an kun immoo tokko ijoollee waggaa lamaati kan biraatis goma ijoollee waggaa tokko gadiiti baay'een. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa balalii fi konkolaataadhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen hatattamaan barbaachisan Tigraay magaalaa Shiree dhaqqabsiisuusaa beeksisee jira. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gargaarsi toonii 20 namoota rakkoo hamaa keessa jiraniif ni raabsama jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan addunyaa damee Itoophiyaa tiwiitarii ofiirratti sanbata darbe barreessee jira. Guyyuma kana sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n konkolaataa isaa ergaman keessaa gareen 2 Tigraay akka ga'e tiwiitarii ofiirratti barreesse. Garee tokkoffaan Maqaleetti ergame konkolaataa boba'aa fe'an 2 kan of keessaa qabu inni lammaffaan immoo nyaata gara Shireetti geesseeraa jedhe. Kana malees kaleessa meeshaalee wal'aansa fayyaa murteessoo ta'an qilleensarraan erginee turre jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa sanbata dabre tiwiitarii ofiirratti barreesseera. Kana malees eehamni yoo argame abdii jedhuun guyyaa guyyaatti gargaarsa geessuuf qophii ta'uusaa ibseera. Gama biraan pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii fi ergamaan addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waraana waggaa 2 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame lammiilee Tigraay gara 600 ta'an galaafate sana eegalamuu isaatiif adda bilisummaa uummata Tigraay komatanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay garuu waraana kana situ jalqabe jechuun himannaa irratti dhiyaate mormaa ture. Maxxansa haaraa Ameerikaa Semafor jedhamu irratti yaadi haaraa maxxanfame kana keessatti Obasanjoon ga'ee nagaa buusuuf qabanii fi waliigaltee nagaa adoolessa 2 Afrikaa kibbaatti gaggeeffame akkasumas Naayiroobii Keeniyaatti baheerra ga'uudhaaf rakkina turan bal'inaan ibsaniiru.
biyyoonni ollaa Itoophiyaa kan akka Eertiraa fi Sudaan tokko kallattiinis ta'e karaa harka biraan waraana kana keessatti qooda kan qaban ta'uu biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa jiran hundi gama hawaasummaa diinagdee fi siyaasaan kallattiin haala hin taaneen dhiibbaan irra ga'e jechuudhaan Obasanjoon ibsan. Wal waraansa kana keessatti ijoo kan ta'e Tigraay keessatti gaaga'amni dhaqqabe gama namaanis ta'e meeshaan baay'ee olaanaa ture jedhaniiru. Namoonni 600,000 gadi hin taane kallattiin lola irratti yookaan sababaa dhukkubaa fi gargaarsa namoomaa argachuu dhabuudhaan akka du'an tilmaamni jira jechuun barreeffamni Obasanjoo hubachiisuusa Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Hoogganaan kominikeeshinii humna elektiriikii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyattiin humna elektiriikaa gara Keeniyaatti erguu kamisa darbee eegaluu ishee fi waggaatti doolaara miliyoona 100 argachuuf karoorfattee jirti. Itti gaafatamaan kominikeeshinii dhaabbata tajaajila humnaa mootummaa Mogas Makonnin akka jedhanitti gara alaatti erguun kun meegaawaatii 75 kan eegale yoo ta'u bu'uura waliigaltee biyyootiin lamaanii mallatteessaniin waggootii 3 booda gara meegaawaatii 200tti akka ol guddatu ibsaniiru. Kana malees jedhan obbo Mogas waggaa 3 booda gara meegaawaatii 400tti akka guddatus ibsaniiru. Miidiyaaleen Keeniyaa akka gabaasanitti biyyattiin humna ibsaa Itoophiyaa irraa kamisa darbee kaasee galfachuu eegaluu ishee hubachiisaniiru. Mootummaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeeffame ilaalchisee itti hirmaataa akka turan obbo Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay sabaa himaa Tigraay keessaaf ibsa kennanii jiru. Jiraachuu uummata Tigraay hundee godhachuudhaan waliigalle ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa dhukaasi dhaabachuusaan gargaarsa akka Tigraay seenuu fi haalli mijeeffamee jira jedhan. Hanga barbaadame akka hin taane ni beekna dawaalee seensisuufis carraan dandeessisu uumamaa jira jedhaniiru. Walumaa gala dhukaasa dhaabanii gara marii siyaasaa itti aanuutti darbuu fi haalli dandeessisu kan uumame ta'us waraanni Eertiraa ammayyuu uummata irratti miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Himata kanaaf gama Eertiraarraa deebiin kenname jiraachuu baatus ammaan duras himannaa irratti dhiyaataa ture soba jechaa turuun ishee ni yaadatama.